nuni dan jechuufi miti waajjira keenya cufan jechuufi miti nuna jeesan jechuufi miti mooji warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa otoo miidiyaa kana lallaala kaadree waan haasoftu laala bakka wayyaan illee qilleensummaan fuudhee waan deeme itti fakkaata afaan oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata oromiyaan tunis takka xaddeetti gama gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi harruma kaadreen waan jaaree itti fakkaata no waggaa 50 itti buqqaanee itti cabnee itti dhumnee akka finne akka yaadattaniif filannoo kana filannoo Baqqalaa fi Jittuu Jawaar Mararaa jidduutti dimiti filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kolee itti gudeedan kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti ijoollee taphaa simbiraa lubbuu jedhan nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakka hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuula duraa itti ceesifnu jechuudha. Kana akka yaadattaniifi don't ever forget biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e bineensi hin taane ilma namaadhis. Dhaamsi ani isiniifis qabu qeerroo keenyaafis miseensota keenyaafis qabsaa'otaafis qabu waan haaraa uumaan jiru lubbuun teenyas aariin keenyas kan abboota keenyaatiin hoggaa ol bira qabuun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf xurreen irra jirru karaan dhiigaan taraarame lafee abboota keenyaatiin lafarra kaa'ame waan ta'eef filannoo kanas filannoo akka taphaatitti itti ilaalamu akka hin taane hubachuun barbaamsi'anii deeggartootaa fi paartii warra biyya bulchuu qabu. Qabeenya guddaa qabdan naggaadee doorsiftanii miseensarraa guurtanii mootummaarraa hattanii biyya alaatii maqaa keenyaan liqeeffattanii qabdan. San isiniif rabbitti ol gaafata qabeenya qabdaniin hanga dandeessan nama bitadha rakkoo irraa hin qabnu. Caasaa mootummaa qeerroo wayyaanee irraa ari'ee harka isin kaa'e isin harka jira. Odoo haqallee ta'uu baatanii itti fayyadamaa sunillee nu yaachiftu jennaan. Miidiyaa mootummaatii fi warra alagaa isin wajjin jiru wajjin maqaa halkanii guyyaan walleessitanii itti jabaadha. Maqaan keenya onnee uummata keenya keessa jira hin sodaannu propagaandaa itti bu'aa jennaan. Warra Oromoo jibbu Oromiyaa diigee Itoophiyaa lumutti ijaaru wajjin qubee walitti kaayatanii nutti jirtanii gaa'ila gaarii isin haa godhu itti jabaadhaa jennaan. Ummata Oromoo waggaa 50 irra sirraasee irraa haga Mallasaatitti mootummaa tan harkatti kaayatanii faranjii haga Chaayinaa Araba haga gurraachaa sadaqaa kadhatanii tumanii hidhanii ajjeesanii utuma deebisuu dadhabani. Warri kaleessa wayyaanee jalaa ba'ee kuni ajjeechan sodaachisuun utuma deebisuu danda'a. Waan tokko hin sodaatinaa. Never doubt ummata Oromoo. Ummata Oromoo dhibbaa itti amanan. Ummata dhugaa qabu akka ta'e. Ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e. Shufuroon gandaaf amantiin fiffiitu. Gabaan Oromoo isinitti himu. Itti himaa warra of wallaalee kanatti. Gabaan Oromoo jalqabni Oromiyaa liikoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame. Girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame. Abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu. Kana itti himaa. Nuni dan jechuufi miti. Waajjira keenya cufan jechuufi miti. Nuna jeesan jechuufi miti. Mooji warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa otoo. Qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa uummata isaa malee. Dhugaa uummata isaa malee. Tarsiimoo qabna.
tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina tokko yoo ajjeesan kasan darani jala jala itti ol baafna abadan waan takka beekuu qaban ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii kadan daannu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoo fi Oromiyaa akkan isin argu kanatti arga mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka inuma filata